bakki kun bakka murteessaadha. Ummata islaamaatiif carraa guddaadha. Madrasaan kun asitti ijaaramuun namoota sallamaa jiranuufis ummata naannoo dhabuu jiranuufis ollaadhas waliin jiraataa jirres kanaaf baay'ee murteessaa ta'uusaa ilaalle akka magaalaa Jimmaatti cinqima adda addaatu qabaannu kanatti irratti hirmaachuun kabaja ulfina jennes jedhutti argamne nama milka waliin milkaa'u rabbiin haa taasisu. Sagantaa kanarratti yaadaanis du'aayiidhaanis gammachuudhaanis isin duukaa jirra inshaallah ta'ala. Manni magaalaa Jimmaa gammachuu guddaatti qaba. Sagantaa kanatti gammadee jira. Nama waliin milkaa'u rabbiin haa taasisu. Rabbiin madrasaa kana qabatama isaatiin ijaaramee kan itti baratan kan diinii irraa dagaagu rabbiin haa agarsiisu. Rabbiin haa agarsiisu. Nama waliin milkaa'u rabbiin haa taasisu. Waan jalqabne kana hanga xumurrutti amaanaa namni galaa jirtanus namni as keessa taa'aa jirtanus namni ergaa kana dhagaa jirtan hamma waan kana xumurree haqqaqnutti itti jabaachuu qabna. Majlisni federaalaas haa dhaga'u. Majlisni naannoo Finfinnees haa dhaga'u. Majlisni naannoo kamirrayyuu jiru kana dhaga'ee naannoo Dabubiras kan jiru hundinuu kanarratti hirmaatamee waan jalqabne misooma jalqabne fixinee keessatti hojjennee agarsiisuu qabna inshaallah. Rabbi nu haa gargaaru. Rabbi bakkaan nu haa ga'u. Warra waan gurguddaa keessatti rabbi sinirraa haa jaallatu. Jimmarraas waan danda'amin ummata hirmaatanii nu erga rabbi isaanirraa haa jaallatu. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.